الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربي قدته قدان كواهن دندم كواهن دقوتشو دندم إسماله قدين كنجر أمريكان قدتين بي جبدون بي دينك دين جبدو بي تكنولوجين جبدو ergaa rabbi fide ofirraa dhooguu dadhabdee haga ammaatti ibiddaan gubataa jirti. Kanarraa waan dubbadhu tokkoon qabaachuu haga ammaatti nama 10tu du'e. Haga ammaa gabaasamma jiru nama 100,000 fi 80,000tu baqate. Kana qofaa miti jaarmiyaaleen gurguddaan caasawwan adda addaa 10,000 kan ta'an mancaanii jira. Seenaa Ameerikaa keessatti mancaatiin kun mancaatii guddaa isa jalqaba. Kaalifoorniyaa Los Angeles keessatti ta'ee guddaadha. Kaalifoorniyaa keessatti ibiddi hin qabatu miti. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee ta'iin kun ta'aa ture jechuudha. Ta'iin kun garuu inni ta'ee guddaa ta'ee ol aanaadha. Seenaa Ameerikaa keessatti kan ta'e jechuudha. Kanaaf waan baay'ee nama gaddisiisu qabeenyi manca'e lubbuu ilma namaa bade balaa guddaa jechuun ni danda'ama jechuudha. Inni biraa immoo halkan idaa jechuudha. Kibba Oromiyaa naannoo Gujiif Booranaatitti jechuudha. Wanti maalummaa isaa hin beekamne haga ammaatti waan kana jedhamee addaan kan hin baane jechuudha. Waaqarraa ifaa kun akka fakkii argitan kanatti jechuudha. Kan bu'eedha. Sodaa guddaa keessa nama gangalchaa ture waaqarratti akkasitti deemaa kan ture iddoo inni itti bu'ee gammaatti hin beekamu kun inni akka gara Keeniyaa kanatti bu'e wanti jedhamullee wanti akkasii ni jira jechuudha. Fitnaa yookaan mokkora adda addaatu jira jechuudha. Waan adda addaatu jira. Dhiyeenya kana voolkaanootu ture amma immoo kanatu ture waan jabduudha jechuudha. Inni dhuma immoo kan irraa dubbachuu barbaade waa'ee Ustaaz Raayyaa jechuudha. Waa'ee Ustaaz Raayyaa ibidda Ameerikaatti ka'e kana wal qabatee waan gabaabduu inni jedhe irraa kan ka'e namni keenya yeroo ammaatti hafarsaa jira jechuudha. Inni waan jedheef qaba. Ustaaz Raayyaan eenyullee caalaa namni akka miidhamu nama hin barbaannedha. Eenyullee caalaa sabboonadha. Eenyullee caalaa gootaa haamilee ittiin Ustaaz Raayyaa qe'ee ullee jechuudha hin qabnu. Garuu immoo sababa ittiin jedhe qaba waan ta'eedhaa fi namni kuni maafuu waan kana jedhee jennee xiinxalluu dhiisnee jechuudha. Jibbaanii bifa jibba amantaan qabanii fi itti duuluun waan sirrii hin qabneedha jechuudha. Kuni maa inni alkallattiin jechuudha nama fadhu indiviijaalii fakkeessanii amantachitti duuluu agarsiisa. Gubbarraan waan nama dhuunfaatti duultu fakkaata jalaan immoo amantacharratti duuluu agarsiisa waan ta'eef wanti akkana kun dhaabbachuu qaba jennaan. Viidiyoo kana sabiskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Nagaa ta'a.